Nagaan karaa YouTube channel aku dhuftan. Oke, arraan tana waa'ee seven life process kana ilaalaa jira. Wantoonni lubbu qabeeyyiin gaggeessan jechuudha. Taateewwan lubbu qabeeyyiin gaggeessan. So the seven life processes that are common to most living organisms. So taateewwan yookaan immoo dalagaawwan bu'uura jireenyaa kan lubbu qabeeyyiin qofti gaggeessitu common kan ta'e lubbu qabeeyyii hundaafuu common kan ta'e jechuun isaa lubbu qabeeyyii fakkeenya bineensota haa ta'u, biqiloota haa ta'u, maayikiroo orgaanizimoota haa ta'u, hundi isaanii taateewwan yookaan immoo dalagaalee gochaalee bu'uura jireenyaa kan isaan taasisan jechuudha. Bu'uura lubbuudha. Mee tokko tokkoon haa ilaallu. So the first one is nutrition. All living organisms need food to provide them with the energy used by their cells. So nutrition jechuun immoo nyaata jechuudha. Nyaataa fi akkaataa nyaata itti argatan. So the process by which living organisms obtain food and use food. Adeemsa lubbu qabeeyyiin nyaata itti karaalee lubbu qabeeyyiin nyaata itti argatanii fi nyaata argan san ittiin fayyadaman jechuudha. Nutrition jechuun tooftaalee yookaan karaalee nyaata itti argatanii jechuudha. So kanaafuu wanni lubbuu qabdu hundi isaanii tooftaalee nyaataa akkaataa nyaata itti gosa nyaataa qarbii filee fi kaayeetu jira jechuudha. So there are two modes of nutrition. Gosa nyaataa wal qabatee nutrition kana wal qabatee bakka lama gurguddootti qoonnatu. Lubbu qabeeyyii jirtana lubbu qabeeyyii gurguddoo haa ta'u ijaan mul'anne haa ta'u hunda isaanii jechuudha. Caasaa mode of nutrition yookaan immoo tooftaalee akkaataa nyaata itti argatan lamaan kana jalatti qoonnaa jechuudha. So the first is autotrophic mode. The second is heterotrophic mode. So when we come with the first mode of nutrition, autotrophic mode, organisms that can make their own food by themselves. So gareen autotrophic dha. Kan jedhamu kun gareen lubbu qabeeyyii autotrophic kun jechuun maal jechuudha? Gosa bineensotaa kun gosa lubbu qabeeyyii kan nyaata mataa isaanii tolfatanii jiraachuu danda'an jechuudha. Fakkeenyaaf for example green plants. So green plants makes their own food by photosynthesis. So gareen organismootaa gareen lubbu qabeeyyii kan autotrophic jedhamu kun gosa lubbu qabeeyyii kan nyaata mataa isaanii tolfatanii ittiin of jiraachisanii deebanii bineensota biraatillee ittiin jiraachisuu danda'anii jechuudha. Gareen akkanaa kun maal jedhamanii autotrophic mode of nutrition, autotrophic organisms or autotrophic living organisms, living things jechuudha. So fakkeenyaaf biqiloonni magariisaan green plant jechuun biqiloota magariisaa jechuudha. Biqiloonni magariisaan nyaata isaanii karaa photosynthesiitiin gaggeessanii jechuudha. So karaa photosynthesis gaggeessuu kan keessatti akkam godhanii chlorophyll ni qabanii baala sana keessaa green pigment jechuudha. Chlorophyll kan ifaa duraatti rakkudee ifaa duraa xuuxee san booda karaa muraasaatiin naannoo irraa fudhatanii karaa muraasaatiin naannoo sana keessaa ni fudhatan jechuudha. Inni itti aanu maali? Bishaantu barbaachisaatti photosynthesis gaggeessuudhaaf. Bishaan hiddi isaaniitiin xuuxan jechuudha biyya keessaa. San booda ifaa duuni qabanii ifaa duu karaa klooroplastii isaaniitiin karaa kloorofiilitiin ni xuuxanii san booda baala sana keessatti nyaata tolchanii jechuudha. Nyaanni isaan tolchan maal? Gulukoosiidha jechuudha. So gulukoosii kana fayyadamanii ittiin jiraachisanii akka bineensonni biraatillee ittiin jiraatu isaan nyaata ittiin jiraatu taasisuudhaan lubbuu qabeeyyiin addunyaa kana irra jirtu hundi isaanii utubanii akkasitti jiraachisanii jechuudha. Lubbuu biqiloonni keessattuu biqiloonni aduu ibsa enerjii ifa aduu irraa argameen dila ifiif jiraachisanii lubbu qabeeyyii bineensota keessattuu
kan nyaata qopheeffachuu dandeenya kana akka madda nyaataa ta'anii fi lubbuu addunyaa guutuu tana utubanii jiraachisanii jechuudha. So adeemsi biqilootaa fi orgaanizimoonni footosynthesize gochuu danda'an gaggeessan kun adeemsa bu'uura lubbuu qabeeyyiiti jechuudha. So inni itti aanu heterotrophic mode of nutrition. So such heterotrophic mode of nutrition are a typical organisms that cannot make their own food by themselves. Garee orgaanizimoota kan nyaata mataa isaanii qopheeffachuu hin dandeenye jechuudha. So kanaafuu nyaata mataa isaanii qopheeffachuu hin dandeenye waan ta'eef kanaafuu gariin isaanii bineensota biraa nyaatanii gariin isaanii immoo muka nyaatanii jechuudha. Muka yookaan biqiloota kan nyaatanii jiran kan bineensi nyaatanii jiraachuu wal nyaataa jiraatan jechuudha akka isaan. So bakka gosa heterotrophic mode of nutrition yookaan heterotrophic organismii kana bakka ni qoonnaa jira. Fakkeenyaaf herbivores jennaan garee organismoota animals it's only plants garee bineensota kan biqiloota qofa sooratan jechuudha. Kanneen akka fakkeenyaaf cow, goat, sheep, sa'a, re'ee, hoolaa fi kana fakkaatan jechuudha. Bineensonni bosonaattis ni jiran kan citaa sooratan kan baala sooratan. So inni itti aanu carnivores. Animals eat only meats. That means animals only eat animals. Bineensa nyaatu jechuudha. Bineensa foon sooratu jechuudha. Foon qofa sooratu bineensa. Maal jenna? Carnivore jechuudha. Gosa bineensotaa kan maddi nyaata isaanii foon ta'e. Foon jechuun maal jechuudha? Bineensa biraa nyaatanii jechuudha. Carnivores jennaan jechuudha. Fakkeenyaaf example lion and tiger and its leencaa fi qeerransa fi kan kana fakkaatan jechuudha. Garee bineensotaa kan jarreen kana fakkaatan. So and also there is a typical 7 life process kan tokkoffara waa'ee nutrition jechuudha. Akkaataa nyaata nyaanni haalaan barbaachisaa bu'ee jechuudha. Inni itti aanu 7 life process keessaa respiration. Respiration is a process by which living organisms get the energy from their food. Respiration jechuun akkaataa waan karaalee seeliin keenya nyaata itti caccabsee yookaan nyaata gulukoosii gubee enerjii qaamaa itti fiduu jechuudha. Enerjii seeliidhaaf barbaachisu itti fiduu jechuudha. So respiration jechuun gubiinsa nyaataa yookaan immoo gubatiinsa nyaataa enerjii seeliidhaaf kennuuf taasifamu jechuudha. So this respiration is divided into two: anaerobic respiration and aerobic respiration jenna jechuudha. Gubiinsa nyaataa oksijiinii fayyadamee gaggeessu aerobic respiration jenna. Yeroo gulukoosiin tokko oksijiina fayyadamee caccabee karaa aniisaa jijjiiramu karaa ATP jijjiiramu aerobic respiration jennaan jechuudha. Inni itti aanu anaerobic respiration jennaan. Kun adeemsa gubatiinsa nyaataa osoo oksijiiniin fayyadamin caccabee karaa ATP adenosine triphosphate qayyamutti molecuulii chemical store form of chemicals aniisaa seeliidha jechuudha. So sanitti kan jijjiiramu jechuudha. Sanitti yeroo jijjiiramu sani jechuudha. Karaa gubiinsa nyaataa oksijiina malee gubiinsa nyaataa oksijiinaan gaggeeffamu. So kanaafuu respiration jechuun gubatiinsa nyaataati jechuudha. Dalagaalee yookaan akkaataa seeliin keenya gulukoosii bulbulamee seelii keessa seenee ittiin caccabsee seelii keessattuu ATP qayyamu adenosine triphosphate qayyamu kana kan seelii keessa kuufamu kana ittiin tolchuu jechuudha. The third, excretion, getting rid of waste products produced by the cell. Excretion jechuun xuraawaa hobbaafachuu jechuudha. Whether xuraawaan kun
maaltu qoodama yookaan xuraawaa jajjabaa kan poolii karaa fincaaniitii fi karaa udaaniitiin ba'u kana yoo haa ta'u yookaan immoo karaa kaarboon daayoksaayidiitiin seeliin keenya dhiigni keessa xuraa'ee karaa xuraawaa ittiin dhabamsiisuu qabaachuu karaa kaleetiin dhimbiibuudhaan gosa xuraawaadha kan akka kaarboon daayoksaayiidii fi kan akka gaasii xuraawaadha kan ittiin karaa itti baasu jechuudha. So sun maal jedhama ekskiriishinii jedhama jechuudha. So lubbu qabeeyyiin tooftaalee yookaan immoo xuraawaa karaan ittiin ofirraa dhabamsiiftutu jira jechuudha. So the force the gross living organisms get bigger the increase in both size and mass using chemicals from their food to build new materials. Kun maaliif growth jechuun guddina yeroo organismiin hundi guddataa jechuudha. Organismoonni amala yookaan taateewwan guddachuu qabanii jechuudha. Increase in both size and mass hammaa fi hangaan guddachuu isaaniiti jechuudha. Maal fayyadamanii keemikaala nyaata isaan irraa argatanii akka pirootinaa kana argatanii irra hundaa'aniiti seeliin isaanii ijaaramee guddatanii jechuudha. Kanaaf lubbu qabeeyyiin amala guddachuu yookaan taateewwan guddachuu ni calaqqisanii jechuudha. Organismoonni hundinuu xixiqqas haa ta'u guddaan. The fifth irritability. All living organisms are sensitive to changes in their surroundings. That means ability to what? Sense. Kun maal jechuudha shanaffaan kuni irritability miireeffannaa yookaan immoo tooftaalee waan isaan miidhan takka yookaan jijjiirama naannoo uumame tokko ittiin furuu danda'u yookaan ittiin jalaa ba'uu danda'u jechuudha. Organismoonni hundinuu tooftaalee amala irritability kan qabanii jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo keessatti wanti hammaataan ibidda haa ta'u wantoonni gasilaa isaan miidhaa kan jiraatu dafanitti naannoo sanii fiiganii jechuudha. Fiiganii yookaan bararan jechuu qabaruu danda'u. So adeemsa akkasuma maal jedhama irritability yookaan miireeffannaa jedhama jechuudha. Rakkoo uumame takkaaf solution yookaan furmaata kan nu yaalu karaa sirna nervii wiirtuutiin. Central nervous system. So irritability kun maaliin to'atama qaamota miiraati. Qaamonni miiraa immoo sirna nervii wiirtuu yookaan immoo sirna nerviitiin to'atamanii jechuudha. Haala kanaan irritabilitiin tun jijjiirama yookaan immoo taateewwan rakkoo internal organisms qaamota bineensotaa keessatti uumamtes karaa ittiin solutionii yookaan immoo karaa itti furmaata qaamonni keenyaaf furmaata kennu kunis irritability jedhama yookaan immoo taateewwan yookaan immoo jijjiirama yookaan rakkoo ala qaama organismoota taates akkasumas fakkeenya naannoo keessatti yoo wantoonni garaagaraa kan nama miidhu kan horii miidhu jiraatee dafee namni sun horii fi jalaa kaafataa jechuudha. So amalli akkasii maal jedhama irritability yookaan immoo miireeffannaa dafanii rakkoo dhuftee akka furmaata kennuu danda'u jechuudha. Karuma fedhiinuu haa ta'u fedhuu rakkoo qaama organismoota keessatti uumamteef yeroo seelonni sadarkaan jiran yeroo narviin sadarkaan jiru karaa sirna narvii hurtutti dhaamsee dhaamsi sun immoo deebi'ee karaa maashaatti deemee maashaan sun immoo waan san ibiddarraa yookaan immoo waan silaa rakkoon itti irra fidusan dura akka inni bahu adeemsi dhaamsa keessumaa maal jedhama karaa irritability yookaan miireeffannaadhaan kan taasifamu ta'a jechuudha. So lubbu qabeeyyiin hundinuu miireeffannaa isaanii karaa adda addaatiin gaggeessanii jechuudha. Miireeffannaa isaanii karaa adda addaatiin gaggeessan bilaantis haa ta'u bineensas haa ta'u maayikiroo orgaanisimus haa ta'u hundinuu miireeffannaa karaa garaagaraatiin akka qaaliin akka rabbiin isaan itti miireeffachiisetti miireeffatanii akkasii jiraatanii jechuudha. So the sixth is movement. Jaffarati may movement halal. All living organisms need to move to get near to things they need or away from problems. Kan jechuun maal jechuudha? Bakka socho'uu danda'u isaanii jechuudha. Organismoonni yookaan lubbuu qabaatu taateewwan isaan lubbu qabeeyyii irraa adda ba'an keessaa tokko maali?
movement yookaan bakka socho'u jechuudha. Fakkeenyaaf bineensonni maashaa isaanii fayyadamanii animals move using their muscles. Plants move more slowly using claws. Asirratti wanti isin qabu bineensonni maashaa isaanii fayyadamanii deemanii sirriidha. Biqiloonni akkamitti deemame biqiloonni kan itti deeman maal seeti? Fakkeenyaaf biqilli tokko gaafa dur lafaa ba'u qallaadha. Jirmi isaa qallaadha. Gaafa mataa 10 taa'e jirmi isaa sun lafarra bal'ata. Lafarra bal'atee haga meetira takka haga meetira lamaa akka fudhatu taate guddinni isaa akkasuma lafarra bal'atu yookaan ammas damee haalan baasu. Damee haalan baasee lafa sana googee lafa bal'oo fudhatuun sun biqiloota maal jennaan muuvmantii yookaan socho'uu jennaa jechuudha. Akka bineensota miila isaatiin yookaan harka baallee yookaan baalli isaatiin goflaa isaatiin fiigee achi dhaquu baatu bakkuma jiru sanitti jirmi isaa yeroo lafarra bal'ataa deemu damee hedduu baasaa yeroo deemu muuvmantii yookaan immoo bakka socho'ee jennee ibsuu dandeenya jechuudha. Buqa-beeyyoonni biqiloota kanaa jechuudha karaan muuvmantii sosocho'uu jechuudha. Maayikirooorgaanizimoonni kanumatti wantoota garaagaraa ittiin socho'an qaban jechuudha. Kan akka bakteeriyaa kun filaajellaa qaba. Jarri kun miilsoofuu qaba. Kun siiliyaa qaba. Akkasii qabaachuu maayikirooorgaanizimoonni. Kan akka namaa kunis maashaa harkaatiin maashaa miila qabaachuu duraa fiigu. Waan silaasee miilota akka duraa fiigaa yookaan immoo bakka isaan mijjannee ni deemaa jechuudha. Inni dhumaa inni torbaffaan reproduction wal hormaata. Producing offspring is vital to the long-term survival of any types of living organisms. So, lubbu qabeeyyiin kamiyyuu wal horan. Maaliif dhaloota jenereeshinii yookaan immoo ilmoo san naannoo san keessatti akka haftu yookaan namni namas haa ta'u bineensonni biraa yeroo dhalatan ni guddatanii dulloomanii du'an. Kanaafuu dhaloonni haaruun akka itti fufu dhaloonni haaruun akka naannoo san jiraatu danda'uuf wal hormaanni wal horuu murteessaadha jechuudha. So orgaanizimoonni garaagaraa karaa garaagaraatiin wal horanii karaaleen itti wal hormaataa gurguddoon isa lamaan kana. For example, asexual reproduction and sexual reproduction. In the sexual reproduction involve two parents, male and female. So sexual reproduction kanatti adeemsa wal hormaataa karaa saalaa kanatti two parents yookaan immoo maatii lama barbaachisaa jechuudha. Male fi female ta'anii. Asexual reproduction irratti immoo involve one parents. Nama tokkotu yookaan orgaanizimii tokkotu ifumaa lama ta'a jechuudha. Qotamee kan akka bakteeriyaa kun amma asexual reproduction yookaan karaa saala lameen maleetii wal horanii. So haala kanaan itti fufanii jechuudha. So this is the end of our today's lesson. Until next time, goodbye.